maltu hiikachuu fi kun dandeessuu in ajjeefta gargaarechuutti malattuu galaan jirtu garummaa waan tokko siidhaama gaafa micoon tun of ajjeefte erga namoonni hedduu karaa garaagaraatiin tattaaffii godhanii lubbuu isii hambisaniin boodas barreeffama baay'ee nama gaddisiisu fuula feesbuukii isii irratti barreessitee maxxansitee jirti. Haadhi manaa artistii Caalaa Bultumee yaada rifaasisaa fuula feesbuukaa ishee irratti maxxansiteen. Wanti kamiyyuu gaadhu naa obsaa, naa gorsaa, naa dhoksaa, har'aan nageesseetti. Kuma si jaalatan keessaa tokkuma miti kan filatu. Kuma san keessaa tokko ishiitu galma ga'ee. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa akkuma hundi kennaa hubannu torbaan kana haati manaa artisti Caalaa Bultumee siifan jechuudhaan sooshaal miidiyaa hawaasaa kana gubbatti haasaa guddaa taatee jirti. Viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Ammas fuula feesbuukii isii irratti waan biraa barreessitee maxxansitee wanti isiin barreessite kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Namoota hedduu gaddisiisee jira. Isa kana ammoo artisti Caalaa Bultumee abbaa manaa isiitiin walitti fidanii namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Waa'ee kana kan wajjin ilaallu ta'a. Akkasumas viidiyoo biraa icciitii namoonni tokko baasanii dubbataniiranis qabadhee jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni maatii hin ta'anis sabiskiraayib godhuudhaan maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Anas dabaa fi cafee durra na eegdee wanti kamiyyuu gaadhu naa obsaa, naa gorsaa, naa dhoksaa, har'aan nageesseetti. Dhugaa dubbachuu mana keessatti hardiidha. Ishii naa ibsitu. Gaariidha si hardiidha jettee. obsan qaba hundumaan walitti qabee guddisanis tokko. Caalaan waa'ee siifanii waa'ee haadha manaa isaa akkanatti ibsee jira. Karaa garaagaraatiin waa'ee isii dubbatee jira. Haadha manaa cimtuudha. Haadha manaa na gorsitu, na obsitu, na dhoksitu jechuudhaan waa'ee isii akkanatti dubbatee jira. Akkanatti yeroo dheeraa wajjin jiraannee maatii ijoollee horachuu dandeenye jirra. Kanaafuu siifan tashoomee jechuun anaaf kaametti kootii nama baay'ee barate jechuudhaan waa'ee isii dubbatee jira. Kaamettiin kee eenyu? Kamittiin kun siifan tashoomeeti. Siifan tashooma akkan itti jaalladhu beektaa? Siifan tashoomeeti. Siifan tashoomee firisaati. Haadha manaa jabduudha. Rakkina koo keessatti, bal'ina koo keessatti, argachuuf dhabuu koo keessatti kan na faana turteef har'as kan na faana jirtu haadha ijoollee kooti. Baay'ee kabajaa guddaan qabaaf. Egaa kuma si jaalatan keessaa tokkuma miti kan filatu. Kuma san keessaa tokko ishiitu galma ga'ee. Jaalalli Caalaa fi siifan gidduu jiru kana fakkaataa. Siifan dubartii cimtuu, haadha manaa cimtuu fi kan baay'ee wal jaalatanii fi jireenya namatti tolu sadarkaa kana irraa akka inni gahuuf waan hedduu hojjetaa turte. Isaaf jettee nama dadhabbii hedduu keessa waan hedduu rakkoo garaagaraa keessa darbitee sadarkaa kana irraan isa geette ta'uu isaa Caalaan afaanuma isaatiin akkanatti baasee waa'ee isii dubbatee jira. Inni biraa immoo torbaan kana wanti hin eeggamne ta'ee jira. Siifan fuula feesbuukii isii irratti waan hin eeggamne barreessite osoo isin lubbuu isii balleessuuf jettu tattaaffii uummanni taasisaniin karaa garaagaraatiin lubbuun isii oolee jira. Maaliif waan akkana kana keessa seenuu dandeette? Barreeffama maal jedhu barreessite mee haa ilaallu. Odeeffannoo rifaasisaan tokko ba'eem. Haadhi Meelbaa Siifan Tashoomaa haadhi manaa artistii Caalaa Bultumee yaada rifaasisaa fuula feesbuukaa ishee irratti maxxansiteen. Innis ijoollee koo baay'een obsuun dadhabee kanaa ol deemuu hin dandeenye yaanni koo dhimmi koo amma golobamaa yeroo kanatti xumurama jedheen yaada. Yaa ta'u malee rakkoon koo cimaa dhufe kanaaf ammoo obsa fixadheera kan jedhu barreessite. Dabalataanis mucaa koo Meelbaa koo akka ati jabaa taate nan beeka. Egaa nagaatti obsuu hin dandeenye kanaa oli ati immoo jabaadha. Waaqayyo harka diinatti dabarsee si hin kennu. Naaf jabaadhu dhiifamas jechuun fuula feesbuukaa ishee irratti yaada garaa nama nyaatu kana barreessite. Egaa amma yeroo kanatti odeeffannoon akka deemutti hordoffii GPS'tiin qabamtee gara mana isheettis deebi'uun dhagahamaa jira. Egaa jireenyi biyya lafaa walakkaan gammachuu walakkaan gadda waan ta'eef
namoonni yeroo rakkoowwan garaagaraa isin mudate obsaan dabarsuu fi har'i boru akka hin taanee fi boru guyyaa biraa akka ta'e hubachuun ariitiin of balleessuu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa lubbuun lama hin deebitu. Guyyaan har'aa kun garuu darbee guyyaan biraa dhufuu waan danda'uuf namoonni yeroo dhiphattan yeroo rakkoon garaagaraa isin qunname abdii kutachuu caalaa obsaan dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Erga namoonni hedduu karaa garaagaraatiin tattaaffii godhanii lubbuu isii hambisaniin boodas barreeffama baay'ee nama gaddisiisu fuula feesbuukii isii irratti barreessitee maxxansitee jirti. Barreeffamni kun maal jedhamee haa ilaallu. Ammas irraan deebi'ee dubbadhaan jiraachuuf abdii tokkollee hin qabu. Hamma humna koo yaaleera. Kana boodas an abdii hin qabu. Jibbamaa tuffatamaa jiraachuun natti ulfaata. Adaraa ijoollee koo naaf guddisaa, ijoollee koo hin dagatinaa, adaraan isiniin jedha. Ammas ijoollee koo anaan na oolchuun hin barbaachisu ture. Osoo guyyaa san na hambisuu baattanii achumaan boqonnaa fudhadhee ammas nagaan hin jiru jechuudhaan barreeffama kana fakkaatu irra deebitee fuula feesbuukii irratti barreessitee namoota hedduu gaddisiistee jirti. Dhugamaanuu baay'ee nama rifachiisa. Nagaa akka hin qabne mana keessa nagaan akka hin jirre barreeffama isiin barreessite kanarraa hubachuun ni danda'ama. Kanaafuu abbaa manaa isii wajjin yookiin caalaa wajjin nagaan akka hin jirre barreeffama kanarraa namoonni hedduu hubatanii yaada irratti kennaa jiru. Namoonni tokko tokkos qajeelumatti jechuudha caalaaf yaada kennanii jiru. Mee caalaadhaaf dhaamsa dhaamanii jiru. Obboleessa keenya Caalaa Bultumee baay'ee si jaalannaa, baay'ee si kabajnaa. Ani ganda biraati miti, ani salaaluma gosa ta'e dhiiga ta'eeti. Waan tokko siin jechuu barbaada. Siifuu siif hin maltu. Siifuun nama si maltuu miti. Atiin nama siyaasati. Atiin nama beekamaadha. Atiin nama 90 ala bulee galuudha. Sigalee siifuu siin maltu. Hiikachuu fi hiikuu hin dandeessu hin ajjeefta. Gargaareettuutti manattuu galaan jirtu. Garuummoo waan tokko sii dhaama. Gaafa micoon tun of ajjeefte waa dubartii har'as jala girrisee hoteela 90 si bulchanii kun namni gargaree si ilaalu jiru akka andoolam gosa sanitti saree taataadha. Akka andoolam gosa sanitti saree taate karaa irratti haftaadha. Kanaaf micoo gugubdee fixini daa'ima ishee yaa guddifattu siin jechuun barbaada. Diqaalaa ishee faana rakkattu situ dhalchee. Diqaalaa isheen irra faana rakkattee ufan ajjeessattee boochu situ dhalchee siin jenna. Akka daa'imti tun guddattu yoo barbaadde haamilee daa'ima tanaa yoo eeguufi barbaadde micoo tanarraa adabadhu siin jenna. Adabadhu takka hiikine. Yoo hin taaneef nagaadhaan hiikine. Hiiki nagaan. Micoon na hiikisiin jechuuf hin hiiktu ati biyya keessa hin jiraachiftu na gargaarechuuf manattuu galaan jirtu. Keessattuu dubartoonni kenna jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan waan akkanaa kana of irraan gahaa jiru. Ni irraanfatamaa ni darba waan ta'eef yeroo xiqqoodhaaf obsitanii yoo isin hin taane immoo isa biraa jijjiirattanii jiraachuu ni danda'ama waan ta'eef waan akkanaa kana osoo of irratti murteessuu dhiistanii baay'ee bareedaadha. Viidiyoon guyyaa har'aa kan fakkaata isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.